Viidiyoon irra gabaannee isinii dhufne akkuma beekamu gammachuu maal gammaddee dhufte jechuun keessan hin oolu. Akkuma beekamu yeroo guyyaa lama sadii keessatti akkasuma hajjiin caaltuu deeffachuu imaan abbaa manaa isheetii walitti deebi'uu fi muktaariif immoo tiyyoo baga gammaddee jennaani. Muktaariin baga gammaddee akkasuma imaanii fi abbaa manaa ishee maqaan isaa Shukkuura ammoo maqaan isaa baga gammaddee jennaanii hordoftoota kabajamtoota keenya caaltuu Muktaar imaan baga gammaddan baga walumaan gammaddan akkasuma faayolleen baga gammaddee faayoon nama isaan duuka dadhabaa jirudha caaltuu fajjii yeroo fudhannu keessatti jechuudha. Faayoo atillee baga gammaddee sin jechuu barbaada hordoftoota fi kabajamtoota kiyya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuhu. Asuma video kana like, share, subscribe gochuu hin dagatiin isin jechuu barbaada. Taara gammachuun ibsachuun dhufee gammachuun maal ibsachuu dhuftee maal gammaddee kan jette yoo taate obboleen kiyya wanni nu gammachiisu nama tokko nama kamuyyuu kan ta'e akka namni gargar ba'uun barbaadu akka yaada kiyyaatti akka yaada keessaniittis akkasumatti fakkaata akka namni gargar ba'u hin barbaannu jechuudha. Maaliif dubartii waan taaniif boru maaltu nama boru maaltu nutti dhufa jennee ofii keenya faayyaannuuf jechuudha. Akkasuma warroonni bultii ijaaratanii bultii abbaa manaa isaanii jira abbaa manaa isaaniitiin gargar bu'u gonkumaan barbaadan jechuudha. Asumaan Muktaar yeroo hedduu cinqamaa ture baay'ee tasana qabannoo galgalas ganamas deebi'ee maatiin isaallee obboleessi isaa baay'ee isa duuka miidhamaa ture. Garas fiiguun garana fiiguun akkasuma mucaa yamanii jira obboleessi isaa xiqqaanillee namni hin cal'isa malee keessa isaatti yaaduun oolu. Muktaar illee lafa daangaa gammoojjiitti gadi siqee jiraachuu danda'a akka oduu dhageenyatti akkasii. Namni tokko gaafa waan tokkotu seena keessattuu buttaan akka biyya keenyatti amma waggaa 18 namatti murteessan jechuudha. Alhamdulillah abbaa mucattiitillee galatuun jirnaani isallee mootuyyuu mucaan kun Muktaar jechuun nama miskiina dhugaa dubbanne afaan bakka hin beekan mattu jechuudha. Hin beeksisa namni jechuudha. Namni miskiina fi namni miskiina ta'e hiriyaa isaa jadiid. Wallahi hiriyaa akkana kufeessituu kaka'u jadiidillee guddaa galatoomii jennaani maaliif Harargirraa ka'ee gara Adaamaa dhufee Adaamarraa ka'ee gara biyya Muktaar imale jechuudha. Waan nama gammachiisu kun wallahi dhasee baay'ee tokko namni walirraa waa barata. Amma fakkeenya Muktaar itti seena jechuudha. Maaliif kutadhee itti seena takki hidhamuu takki mutuyyuu biyya anan hin qabanillee jedhee murteessee jira. Maaliif biyyaa ba'uus danda'a otoo warri sun abbaa mucattii dhaabbatuu bide. Garuu mootuyyuu jadiid kan nama dinqisiisu addanatti ta'e jechuudha. Baay'ee tokko dinqisiifatu dhugaa jechuudha. Yeroo ijoolleen tun wal jaalala qabdii jedhan soba fakkaata. Garuu jadiidiif Muktaar jaalala wal hiriyyummaan isaanii addaati jechuudha. Namni akkanaa kun keessa walii hunda kan walitti himatanidha jechuudha. Yeroo gammachuullee yeroo gaddallee jechuudha. Jadiid amma fakkeenya maatii Muktaar bira dhaqee jabeessuun isaa sun waan nama gammachiisu. Akkasuma firoottan jadiid biyya keessaa biyya alaa jiran hiriyoottan isaa firoottan Muktaar mucaa kana hedduutti gammada. Maatii kana bira dhaabatee jechuun isaa itaa immoo mucaan keenya maatiin Muktaar fakkeenya mucaan keenya nama akkana qaba hiriyaa akkana qaba jedhanii ni abdatan. Muktaar amma jadiid maaliif hin abdatan jadiid hin abdatan hiriyaa gaarii qabaachuus itti gammadan jechuudha. Bornullee nama rakkoo keessatti nu bira dhaabatu jedhanii jechuudha. Baadiyyaa keessatti galee akkuma inni baadiyyaa keessatti galetti jadiid inumaayyuu hanga mucattii Muktaar fuudhu argutti muddamee jira jechuudha. Keessa bahu qulqulluu jedhu. Maaliif nama jaalatu tokko waan inni hojjete san arguuf yooma fedhe yoo ta'e yoo makiinaa biti yoo mana ijaare yoo namni nama jaalatu tokko waan nama sanii san dafee arguu fedha jechuudha. Walaa waan nama gammachiisudha. Muktaar baga gammaddee congratulations jennee jirra. Intala lama taatanii ceestanii sadii taatanii kaatan isin haa taatu kan si jaalattee kanatti jaalattee rabbi wajjin umrii isin haa dheeressu jenna. Wallahi asumaan imaaniis baga gammaddee caaltuun illee baga gammaddanii kun waan nama gammachiisudha. Warroon abbaa manaa keessanii deeffattaan isin jechuu barbaadaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa wallahi waan nama gammachiisu yeroo hundumaayyuu bootaan gaa'ilaa nu ulfaatti bootaan jaarsa jaartii nu ulfaatti.
injira akkanumatti yoo kan ta'uudhaatte asirratti maal dubbachuu barbaade namni tokko yeroo hiriyaa isaatiin gargar ba'utti yeroo deebi'ee ka fuudhus ni gammadaa ka gargar ga'u immoo ni gadda jechuudha. Haadhaa wanti inni qabadda isin dhufe akkasuma gammachuudha jedhee akkuma gammachuu qabadda dhufetti gammachuun ammallee gammachuun haa taatu gammachuun inni lammaffaan ammallee inni sadaffaa yookiin arfaffaan rabbi roozaa kanaan dheeressee isii banee abbaa manaa gaarii ka imaana qabu ka diinii ka waan hundarratti jaalala isiif qabu rabbiin hiree isii haa baasu maaliif obboleeyyan kiyya ofii kennaaf yaadachuu qaanum jettiin tun hamma hamileen isii cabxee viidiyoo dheengadda ooshin irratti hojjete irratti roozaa duraanii miti jechuudha. Jaalala abbaa isiitiif maatii isiitiif qabduufi malee roozaan akka muktaar dhabdu gonkumaa jiru addunyaa kanarratti fedhu garuu inni abbaa faadha caalan jechuudha. Keessattuu abbaa itti murteesse waan ta'e qaalisaa sanin faaqotu qabeessa goota. Miidiyaa irrallee baddee jirti viidiyoo jechuun dhiifte maaliif dhuguma namatti dhagame otoo anis ta'e bituusis ta'e isaa wajjin nyaatanii jaalala guddaa walii qabanii dhiisiti namni qilleensarraan dhiira tokko yeroo jaallate yeroo dhabutti wallaahi miira keessa gala jechuudha. Miira hamaa keessa gala. Gaafa tokko kunuma jiru gaafa tokko bara meeqa keessa wallaahi waan isin ajaa'ibu halkan jechuudha. Halkan bakka tis jedhee namuma jaalladhu xiqqoo walitti bu'e jechuudha. Bara kamii na yaadadha bubbulee turee jiraachuudha garuu yeroo walitti bu'u jechuun namni afaan keessa walitti taraa maal jedhaa miti waan roozateef jedhe jechuudha. Qilleensa nan garuu namallee nama sanin akkanumatti jechuudha. Gaaf kaanii halkan qixxeedha. Halkan qixxee kamti isinitti fakkaata. Ani yeroo san jechuudha mucaa kana sirriitti wal jaalannaa garuu wal argine hin beeknu waan isin ajaa'ibu qaama wal argine qilleensi gisee ammaan beeytanii miti qilleensuma kanarra jechuu karaa maamnaati wal jaalannee ture waan roozatiif jedhee namni qaama wal argine hammam wal jaalala walii gaaf kaanii halkan qixxeedha. Halkan qixxee kana keessatti akkamitti isinitti fakkaata sanuu harki kun beeka harki kun waa dalaga jechuudha. Harki kun amma ka'eeffattanuu nama kana jedhee sammuu kee keessattis jette jechuudha. Ka'eetiin nama kana haafattanuu inni kun hammam iddoo sii qaba hammam jaalala sii qaba kan jedhu lakkoofsuma namaatiin telegiraama bane lakkoofsuma namaatiin telegiraama bane ture jira waan ture garuu ammumaan itti fakkaata. Lakkoofsa namaatiin telegiraama bane jijjiirri godhee gaa'ee ilaala. Injina nama kana qixxee injina eessa jirta biyya jira. Lakkoofsa kun garuu Itoophiyaadha kan ittiin banadhe kun. Namni kun garuu waan namni sun Itoophiyaa jiru itti fakkaata. Bilbiluun laan bilbilinne akkasumatti barreessin. Amma asumaan ani telegiraama bira lama qabaa mitiire telegiraama kana lachin nuti barreessa. Bakka maaliif isinitti fakkaata bulee ilmi namaa kun isa fagoo sanarra isa kaluu itti jirtu san hawwata. Nama kana taazaba keessatti jechuudha. Ani waan naquu nama isinitti isa fagoo sanarra isa eessa jirtaa ani maal jedhee isinitti fakkaatare ani yuunivarsiitii baradha. Sobee yuunivarsiitii isa barata Finfinnee baradha. Bakka amma maal godhe isinitti fakkaatare nama kana oduu isaa gixxin godhe irraa guura. Ilaa waan taruu bira taree guyyaa Finfinnee irreechaa jechuudha. Waa irreechaa fa'aa kaasee guyyaa irreechaa sanis argee milikata waan sanis maanis akka taree footoo nama sanii guyyaa irreechaa san ka'ee san footoo nama sanii san argee waan beekuuf illee ila uffata akkamii uffata akkanaa uffatta itti odeesse waa'ee irreechaa illee kaasee sirrii dubbiin maaliif irra footoon isaa guutuun na bira jiran beeku wanti. Laayitee dubbattii waliin ciniinne kaa'u jedhee namni beellama qabsiisa yoo walaa garanaan jedha qilleensuma kanarraan jechuudha. Gaafa Finfinnee dhufu walaa garra bakka maaliif gaafa kaan amanteessuma deebi'etti waa tokko hin dubbanne bilbilattii kiyya akkasumatti kan isaa dhiisee ergasii hin dubbanne akkasumatti naguma gaafacha dhufe amma qo'annarra jira sa'aatiin bilbila beeka sa'aatii bilbilu san qo'annarra jira maatiin naannola. Waan akkasii jechaa turan jechuudha. Biyya ormaa taa'ee nama biyya keessa jiru fakkaatee itti haasa'e jechuudha.
maaliif nama kana dura jaalala keessa na seensise waan ta'eef dubbiin garanaa yoo jedhanii ta'u takkaan dubbanne ergisi bilbila san barreessama san dhiisee bakka waatu sammuu kee kenna akka tokko na godhachuudha yeroo sanitti dubbanne mucaa hiriyaa kiyyaa tokkotu jira. Mucaan kun hiriyaa kiyyaa wal jaalatan jechuudha. Nama waggaa wal jaalatanii wal fuudhanii bultii wajjin ijaaratan. Mucaa kana maaliif galateeffadha? Iddoo qabaaf ammallee taana. Sa'aatii kana maal goota onlaayinii irraa naan jedha naa bilbila jalaa kaasee wajjin haasawne maal taate sagaleen kee akka durii miti naan jedha. Aayuma takka hin taane lakki maa taate waan aluusita malee. Hin dho'isu mootuu yoo mucaa jechuudha. Kuma hiriyaa tiyya santi muti isaatti jari lachuu anaaf hiriyaa. Dhaqee dubbii kana ittiin godhe akkana jedhee ittiin akkana hiriyaa bakka kana si dhibbisaaree naan. Maal namni tokko gaafa si jaalatu bari yeroo siif qaba malee gaafa si jaalatu yeroo siif qaba gaafa jibbu mootuyyuu yeroo siif hin qabu. Nan gorsee bakka maal sa'aatii dheeraa na duuka ture haala bilbilaan jechuudha. Ergasii qabee ani jechuudha namni haga kana natti fakkaatu. Maaliif sirri jaaladha jechuudha jechuudha. Ergasii gaaf kaan inni waan haasa'isan hin beeku naa barreessaa naa bilbila ani hojii qaba. Sigalee ani hojii qaba bilbila jala kaasu yoo nagaa nan jedhu nagaa jedhaani kan dubbanne waan takkaayyuu. Amma akkasumatti teenne ani sootuma soota keessa barreeffama isaallee nagaa isaallee saax godhee dhaabee jechuudha. Maaliif namni gaafa si jaalatu yeroo siif qaba gaafa jibbu mootuyyuu yeroo siif hin qabu. Bakka ka itti kaluu jirtu isaan barbaada waan ta'eef. Amma maaliif waan kana kaas anuu yoo hamma miidhame beeka nama ijaan hin argini nama suuraa bichaa argee nama qilleensarraan jaaladheef hamma na miidhame ergessi bakka namni yeroo gara achirraa anuu jechuudha achirraa yuutuubii kana banuu eegalamoo akkam ta'e obaanatti fakkaanne bakka uummata qaama dhiirri jechuudha dhiirri amma uummanatti fakkaatu yeroo namni jaalala akkasitti jedhu kana namni jiraa miti uummata tokko abadan ana akkasitti jechuudha dhugaa dubbachuuf. Kanarratti ture seenawwan kana dhumu inshallah viidiyoo itti aanutti maal keessa akka darbee maal keessa akka ta'e eessatti akka dhaabbanne isinii hima. Isiniif hojjadhaa inshallah viidiyoo kana laayik share subscribe godhaa isiniin jedha. Seenaa kana qofaa miti jechuudha. Waa'een seenaa nama jaalate dheeradha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.